Yooyyaa ashamaa jenneerra harka fuunee jirra jirtu maatii hordoftoota kabajamtoota maatii ifa jireenyaatuuf jirra jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin haa galatu. Bakka jirtanitti nagaan rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Akkam nagaa jirtu har'a viidiyoon qabadhee dhufe viidiyoo ruuzii zurbiyaan jedhama. Zurbiyaaniin kun yamanoota zurbiyaan jedha biriyaanii mala. Biriyaanii haala addaa ta'een hojjetu qimamii kan biraan fayyadamani kan ittiin hojjetamu shunkurtiin akka kanatti baay'atee silaayisii murameetu timaatimii fi qaaraa gurguddaa kana shunkurtiin kun hin xabbasama qullubbii loomii ergoo godhameetu ergi shunkurtiin xabbasamee booddee walitti daakama foon qobaatti hin bisheessu. Kun akka argitanii zayitiin kun shunkurtii ittiin xabbasuufidha. Shunkurtii kana yeroo xabbasnu sirriitti diimessinee xabbasuu qabna. Yeroo bunni ta'e sirriitti bishaatee jedhu kalarii ruuzii keenyaas bunni godhee bareecha. Qimamii fayyadamu warra kanadha. Kamunii callaa, heelii, qarafaa fi qurunfudii akkasumallee kudda barbarree ija isaa jechuun filfila suwadii isaa fayyadamaa kamaasa fayyadamnamne kunda barbarree isaa kana callaa isaa inoo isna xiqqooshee isa booddee ergee waa'ee indaakama ammaaf shunkurtiin keenya haala kanaan bishaateera diimatee jira. Shunkurtii irraa baasee kunoo kallaataatti naqeen jira. Timaatimii, qaaraa, qullubbii ergoo asittiin dabala akkasumas shunkurtii xabbasnee kaane kanallee asumatti daballa. Bishaan xiqqoo shanitti godha sirriitti ergii kallaxamee booddee maaltaa foon miicceerra foon miiccame kana wanta kana wajjin irra kaa'ama biddarra kan biraa amma shunkurtiitti naqee isinitti agarsiisa. Na wajjin turaa isiniin jedha maatii ifa jireenya warri taatan like comment share illee gochuun gargaaraani akkasumallee wal jajjabeessuun dirqama keenyadha. YouTube'n qophaa waan hojjetamu miti wal bira dhaabbachuun immoo dirqama keenyadha. Wal jajjabeessinu isiniin jedha obboleewwan amma kun kallaxuuf hin jedha na hordofaa isiniin jedha. Akkasidha taasee kan ergiin daakee booddee sirriitti daakamuu qaba. Bishaan yoo baay'eetti nan booddee foon irratti bishaan baay'ee hafa waan ta'eef bishaan isaaniitti ergootti naqe san argitaniittu isaan laqallaqee manxiqqootti godhe malee bishaan baay'ee miti kan barbaadu. Kun ammoo qimamiin daakaa jira. Qimamii kana isinitti agarsiiseera. Qimamii kan biraa kan fayyadamu bakkeerra qullubbii ittiin godheera asirratti galee jira. Kan hin fayyadamu maajii qofadha. Waan kan biraa waan inni itti naquun qabu kan biraa jechuudha. Qimamiin kun gahaadha. Kunoo foon ergiin distiitti naqee booddee distiin ammasii gaditti gaha foonni keessa hin jiru. Nummaatiin baay'ee miti warri jiranis baay'ee nyaatani kanaafidha. Timaatimii maalidha kun loomii gogaa abbaa lamaan keessa buuse kunoo kana kallas waan kallate kana itti naqeera qodaa kana xiqqoo ishee loqollaqeen ammas itti naqa. Ergisii booddee silaa dinnicha utuu foonni baay'ee faadhatee dinnicha kana gacaara gurguddaa ta'e maaliin godhan ture asumaaniin foon dinnicha fayyaa keessa bubbuusee wajjin affeelan ture. Garuu foonni kun haaraadha waan ta'eef baay'ee turuu dhiisuu danda'a. Kanaafiyyuu dalaan itti godha. Dinnicha ammatti hin gashu. Xiqqoo ishee ergiin kan affeelee booddee baneeni dinnichatti godha. Amma shabootti godheera. Bishaan kan biraa waan hin fayyadamuu qabu. Haaluma kanaani abiddarra kaa'ee daqiiqaa 40 bishaata. Amma garuu daqiiqaa 20 yookaan 25 ergiin kana bisheessee booddeen banee dinnichatti naqa. Qimamiin daakee sanatti naqeera. Waan kan biraan qabu akkuma argitan maajii abbaa lamanitti godhe. Amma qadaadna distii isa booddee
walitti deebina waan akka goonu kana fakkaata. Distii keenya qadaannaa asitti ruuzii affeelaan jira. Ruuzii kana gaafa affeelu baay'ee affeelu daqiiqaa 20 affeelu daqiiqaa 15 bishaan ergi danfee yoon itti naqe daqiiqaa 15 iyyuu tursu maaliif utuunni sirriitti hin bishaatiin xiqqoo akka dheedhiis hin taaneef irraa baaseen calala amma zayitii fashawootti godheera. Kun dinnicha keenya distii baneetti naqeen kee isa booddee deebisee ammallee nan qadaada. Akka margitan kana bishaaniin ta'u yeroo bishaateedhu qooreetu ba'a. Ammaaf kun deebisee qadaaduuf hin jedha. Akkasidha yeroo kana goone kaanu jalqaba irratti yeroon itti naqe zayitii illee itti nanne maalin godha utuu silatti godheeratee rakkoon qabu ture. Isa kana shunkurtii irraan fadheen irraa hambise garuu kanallee barbaachisu ture shunkurtii qobaatti xabbasamu achuma irratti naqamu ture. Maalin godha shunkurtii zayitii sittiin goone zibdaa sittiin goone kanaaf jechanii daganaa shunkurtii kana qulaala'uuf dirqame. Ergi shunkurtii kana bisheessee ka'e garuu ergi ruuzii akka kanatti affeelee ruuziin kun sirriitti hin bishaanne walakkaa bishaatee jira. Kunoo bishaanii distii akka kanatti qabata. Bishaan isaarraa kunoo asirratti naqe shunkurtii amma distii keessatti argitan ergiin diimessee booddee bishaan maraqee distii sana keessa jiru ergiin asitti naqe ruuzii walakkaa irratti naqe maraqii sana irratti ammas kana jala kan jiru maraqee kanaadha. Ruuzii walakkaa hambisadheera. Amma immoo warra kanan gidduu kanatti naqa. Yeroon akkas godhu abidda irra kaa'adheen jira bakka ruuf jechuudha. Amma akka argitanii foonni illee sirriitti bishaateera. Dinnichi illee bishaateera. Distii akkuma argitan xinnoo qabateera. Garuu waan balleessu miti. Amma maalin godhas jira qodaa distii jala keenyu qabaanne distii keenya jala keenye abidda sirriitti akka hin argannee fi xinnoon faaluutii isaan akka inni bishaatu goona. Garuu amma abiddoo amma dhumaatti qannaseen jira. Ergiin soosii sana gidduutti naqee booddee indaganaa immoo kunoo ruuzii afeen irratti naqa. Ruuzii afee ergiin irratti naqe maalin itti dabala? Kasala qabsiisadheen jira. Kasala asirra kaa'een bakkara sirriitti alumineemiinis ta'e yoo alumineemii ta'uu baates akkasumatti distii qilleensaan gashineen sirriitti ergii qadaadee booddee akkuma argitanii akka bishaanii qabamanii maraqeen kun isa akka inni xuuxxatuufidha abiddi qannasame kan itti godhamu. Yeroo isa xuuxxataa deemu immoo ruuziin illee sila afeeramni bishiina isa sirriitti hin bishaanne. Amma inni sirriitti bishaachaa deema. Kunoo ergi bakkaramee kalariitti godhe haala kanaan bishaatee jira. Nama qodaatti hin galagasha. Maaliif sa'aatiin hin geenye sa'aatiin nyaatamu gati ta'eef yoon as keessatti dhiisin qorra waan ta'eef akkasisiniin jedha. Amma qodaatti hin galagasha. Harraaraa qopheessadheen jira. Kunoo ruuzii akka kana bareeduu ba'ee jira. Isa booddee waliin makeessitti galagashuu nan danda'a. Yoo barbaanne immoo isaanii irratti galagasheeni sirriitti waliin makeekee qodaatti naqa. Kana gidduutti hin qabbanaa'u waan ta'eef jechuudha. Harka tokkoon bilbila qabee harka tokkoon gatiin hojjedhuu fi viidiyoon sirriitti mul'atu dhiifama. Kunoo ruuzii kana fakkaatu bifa bareedaa nuu ba'ee jira. Baay'ee minyaa siniin jedha. Zurbiyaan ajaa'ibaadha. Kunoo loomii keenya keessaa ganna kaa'ama. Kana booddee nuu fayyadu. Ajaan isaa dhumeera. Akkasidha maashaallah baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee minyaa. Ruuziin kun yeroo nyaatamu akka ruuzii maalidha kun? Mandii ruuzii mandii akka sana afaan namaa keessatti taa'amaaf sirriitti hin bishaanne yeroo irraa baasne waan ta'eef haala bareedaadhaan akka kanatti nuu ba'a. Isumayyuu ruuziin kun ruuzii lakkoofsa 2dha. Utuu ruuzii tokkoffaa ta'e akkamaa ta'u. Isiniin jedhaa waan nu hordoftaniif galatoomaa. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Galatoomaa laayik koomentii sheer gochuun nu jajjabeessa.